maatiin tokko miti Waaqni jaalalli kee yoomuu jijjiiramu kan kee yoomuu jijjiiramu kan kee gooftaa malli kee. AMN Plus sagalee dhalootaa waliin turtii kan taasisan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barsiisan amantaa Zeenaawii Xibab Haayiluu Ayyalaan guyyoota torbee dhukkubbii Iyesuus Kiristoos dabarse keessaa guyyaan kamisaa yeroo dhumaatiif fannoo irratti fannifamuuf dabarfamee kennamuuf sa'aatiin dhumaa hafetti duuka bu'oonni isaa gadi of deebisuun jaalalaa fi kabajaan akka wal tajaajilanii fi miila isaanii dhiquun guyyaa itti isaan barsiisedha jedhan. Guyyaa kamisaa kana kan isa adda godhu waggaa 33 biyya lafaa kana irratti deebi'ee gooftaa Yesuus Kiristoos afaaniin jechaan kan barsiisaa ture guyyaa har'aa immoo gochaan itti argisiisa jechuudha. Gooftaan kan ka'e Yesuus Kiristoos duuka bu'ootaaf immoo akkamitti miila isaanii akka dhiqe. As keessatti Phexros ofuma gadiitu qabu ituma itti ulfaatu Kiristoos miila Phexros gad jedhee dhiqeef. Egaa gooftaan kan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha? Narraa baradhaa gaduuf qabu narraa baradhaa tasgabbii narraa baradhaa sooma narraa baradhaa dabarfamanii kennamuu narraa baradhaa jibbamuu dhiibamuu narraa baradhaa addunyi isin simachuu diduu narraa baradhaa jedhee guyyaa inni itti barsiisedha jechuudha. Waliin jireenya hawaasummaa dhalli namaa taasisuu keessatti miirri of tuulummaa kan hin barbaachifne ta'u Iyesuus Kiristoos torbee dhukkubbii keessa gochaan guyyaa itti agarsiisedhaas jedhan. Yeroo baay'ee biyya keenyaafis amma rakkina kan ta'aa jiru. Namoota baay'eefis gufuu kan ta'aa jiru maalidha? Of tuulummaadha. Kanaaf Kiristoos eegga of qabe, Kiristoos eegga gad jedhee aangoon qaba jennee nama dhiibuu hin qabnu. Kiristoos eegga gad of qabe hundumatuu qabu. Bifan qaba jennee, qarshiin qaba jennee, firan qaba jennee, manan qaba jennee, isa manan qabne, isa firan qabne, isa naman qabne, isa godoon itti dukkana dhiibuu hin qabnu. Maaliif Kiristoos irraa kan barannu gaduuf qabu waan ta'eedhaaf. Qabna jennee isa hin qabne tuffachuu hin qabnu kan jedhan barsiisaa Zeenaawii Xibab Haayiluu Ayyalaan barsiisa Kiristoos bu'uura godhachuun namoota rakkoo garaa garaa keessa jiran gargaaruun lafarrattis ta'ee waaqarratti eebba namaaf kan kennu ta'uu himu. Jaalalaa jedhee dhufee mana rakkataatti argame, mana Simoonitti argame. Manni Simoon Kiristoosiif hin madaalu ta'uu danda'a. Akka mana mootiidha waan ta'eedhaaf, mootiidhaaf waan mootiif madaalu ta'a. Garuu dhiisee godoo caccabaa keessatti. Ala dhalachuu dhufuus immoo foonaa horii keessatti. Hammas immoo irbaata kan nyaate mana Simoon mana rakkataa sana keessattidha. Gaduuf qabee jechuudha. Kanaaf nutis aangoo irra teenyus qarshii qabaannus fira qabaannus gadi buunee ishee godoon itti dukkanaa ilaaluun barbaachisaadha. Gadi buunee ishee fira hin qabne. Gadi buunee isa mana hin qabne. Gadi buunee maanguddoota gurguddoo biyyaaf wantoota baay'ee kaffalanii har'a garuu nama dhabanii jiran sana ilaaluun barbaachuun barbaachisaadha jechuudha. Iyesuus Kiristoos yeroo dhumaatiif fannoo irratti fannifamuuf guyyaa dabarfamee itti kennamutti jaalala, obsa, wal kabajuu fi abboomamuu duuka bu'oota isaa barsiiserra dargaggoonni yeroo har'aas muuxannoo guddaa fudhachuu akka qaban barsiisan amantaa Zeenaawii Xibab Haayiluu Ayyalaan dhaamaniiru. Dhaloonni tasgabbii akka baratu, jaalala akka baratu, tokkummaa akka baratu, of gadi qabuu akka baratu, abboota isaa ilaalee mana kiristaanaa isaaf biyya isaa ceesisuu keessatti ga'ee isaa akka bahatu ergaa akka tajaajilaa tokko tan qabu dabarfachuun barbaada. Guddaa isaa galatooma.